بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nuti qophiillee waan qopheeffannee as dhufnee maaliif raadachaan jechuudhaani asitti ol kaane jechuun maaliif muraada ijoollee teessanii waan isaan amma dura oomisha dalagu jiran arraan tana asitti agartan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oomisha waan amma dura carraaqu jiran waan dalagu jiran arraan tana isin garsiisanii alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. maal jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala yaqulu batu la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid jaa. yoo xiqqoon ani isinii kanne beekumsaan xiqqaan ani isinii kanne irratti yoo galata galchitan la azidannakum jaa isiniif ni daa yaa rabbi subhaanahu wa ta'ala akkasitti rabbi isiniif faayida'u. maaliif galata bashoonuu ni beektiin baana. bashoon gizaa nyaattee waan takka nyaattee fuulaa qatti bara maal jechuusiiti alhamdulillah jechuusiiti. gurbaa tokkootu duraan salaata irraa nafu jama'aa yeroo hunda masgiida dhaqa jechuudha. osoo masgiida dhaquu masgiiduma dhaqa akkasi ganaa arraan tana jeen magriiba jaartiin isaa foon kan hunda qaltee tolchitee bira keessa duuba yogguu foon kana tolchitee bira keessu arraan tana keessummaa dhufee foon kiyya kana eelaa fixa hin dhaqu jeen masgiida asumatti salaata jeen keessummaan dhuftee foon kiyya eelaa fixi ana asumatti salaata jeen masgiida hin dhaqu. haya salaatetteen yogguu inni amma salaata hidhatu bashoon dhuftee gana wantatti seente gana salaafoon inni bira ka'e kana haa dhuftee yoggaa itti seentee bashoon nyaattu bashoo kitti of wallaleemi olii ka'ee jilba qabatee samii allah olii mana diyyee bashoo fuudhee deeraa keessa darbe jechuudha. bashoon isa keessa fuute dheedhee distii silaa maal jettaniin deeraadha moo'isa deeraa keessa jirtu keessa fuute jechuudha. akkasitti alhamdulillahi guddoo keessa nama geessiti. bashoo xiqqoo san keessaa fudhetta sila galgalaa fi waruu keessa rabbiin buuseen baan akkasitti isinis rabbiin beekumsa guddaa keessa isin buusa riskii guddoo keessa isin buusa jechuudha. akkasitti rabbiin riskii guddoo keessa rabbi isin haa geessu beekumsaas guddaa rabbi isin haa kennu. yoo beekumsa hanga kana tuffattan rabbiin gubbumaan isin tuffataan baan beekumsa rabbiin isin hin kennu maaliif xiqqoo takka harkitan hin tuffatinaadha yaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. akkasitti isin hundaa'u hawwan keenyaas shamarran keenyaas akka Hadiijaa akka Sumayyaa rabbi isin haa godhu. ta'uu feetanii ni feetan kaa rabbi isin haa godhu. rabbi isin haa godhu. akkuma silaa aayiliin teessan guddootti akkasuma beekumsi keessanii guddaa ta'u akkasumatti akkuma aayilii keessanii rabbi isin haa guddisu. akkasitti maaliif ijoolleen teenya waa'uma silaa zaahiraan jiru dubbatan jechuudha. waa'uma silaa zaahiraan jiru dubbatan takka waan dhoo isaan dubbanne jechuudha. waa'uma jiraa dubbatan jechuudha. akkasitti shamarran keenyaas haqullaa deemu rabbiin godhini hashaffanatee deemu rabbi isaan haa godhu. maaliif rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo dubbatu awraan dhalaa ilaa qaama guutuudhaan ga fuulaa malee jaanii dubbatanii akkasitti warra sataratee deemu rabbi isin haa godhu. maaliif namni dhalaa dubartii dhalaa takka diin barsiifate namni sun jannata keessatti ni badhaafaman baana rabbiin milikkata godhaaf hin baana. akkasitti warra ilmoo fi barsiifatu rabbi isin haa godhu. warra ilmoo fi barsiifatu rabbi isin haa godhu. maaliif rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam maal jaanii man kunna fiihi thalaasatun jaan namticha waa sadii qalbii isaa keessatti taate halaawatul iimaan jaan mi'aawaa iimaanaa ni harkaa jaan namni waa sadii qalbii isaa keessatti taate akkasitti warra waa sadeen san qalbii isaa keessatti taate rabbi isin haa godhu. an yakuuna allaha wa rasuulahu ahabba ilayhi jaan duuba rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam rabbiin ta'uudhaa jan gama isaatti jaalatamaa jechuudha. rasuulaa fi rabbiin ta'uudhaan gama isaatti jaalatamaa mimmaa siwaa hima waan isa malee waan isaan rabbii fi rasuula waan jiru isaan hundarra rabbii fi rasuula jaalachuudha jan duuba akkasitti warra rabbii fi rasuula jedhu rabbi isin haa godhu. isin bar rabbumaa fi rasuula jaalachuu asin sin fideemi wayoonni biraa isin fidee akkasitti daranuu gubbaa gubbaan isiniif haa dabalu. daranuu gubbaa gubbaan isiniif haa dabalu. akkasitti maaliif tarabbii tana yoo akkanatti jala deeman rabbiin maal jaa yoo ati natti dhiyaatte ani sitti nichi dhiyaadhaa jee yoo ati ammoo taakuu dhundhuma takka natti dhiyaatte anbana harka takkaan akkaan si dhiyaadha jee rabbi subhaanahu wa ta'ala akkasitti warra itti dhiyaatu rabbi isin haa godhu. warra itti dhiyaatu rabbi isin haa godhu. akkasitti yoo ati karaa isaa deemtee isa dhiyaatte rabbiin sitti dhiyaatan baan yoo ati isa beekte rabbiin si beeka maaliif ta'arrif beeka biyyaan gara rabbii keetitti yaa'arifuka rabbiin si beekaa jaan duuba
Rasulullah keenya sallallahu alaihi wasallam ko yeroo firru kai ballo keessa ko jirtu rabbi keetit beekamija yaarifu ko rabbiin si beekaa jee fi shiddati rakkoo keessatti yeroo ati cinqii keessa jirtu yeroo ati rakkattee waa dhabde rabbiin si beeka jechuudha akkasitti warra rabbiin beeku rabbi sinaa godhu yoo ati balloo keessatti rabbii kee yaadatte yoo ati rakkoo keessatti rabbii balloo tana keessa rabbii kee irraanfatte rabbiin ati balloo keessa inni irraanfatte siin jaaduuba akkasitti warra rakkoo fi balloo fi rakkoo keessatti rabbii fi yaadatu rabbi sinaa godhu akkasitti rabbi sinaa godhu maaliif akkasitti wallahi shamarran keenya kanaas akkasitti akkuma kana rabbi sinaa godhu akkasitti sattaratanii deemu karaarra gizaa deemanii sattaranii deemu rabbi sinaa godhu akkasitti akka Khadiijaa fi Aishaa san rabbi sinaa godhu akkas ta'uu feetanii mee namni irraa ni baranna jiru ni barattan gaa beekaa gizaa aaddii seenan aaddii tana rabbiin irraa gaafata beekaa namticha aaddii diigeefi aaddii sanillee ni gaafata jechuudha abbaa saniin xixuudhaaf gaafata jechuudha rabbiin isinitti ta'e jechuudha akkasitti warra aaddii tana seenee baratu rabbi sinaa godhu isin wallahi aayilii teessan akkuma aayilii isin fayyadamu rabbi sinaa godhu maaliif gaaf tokko gurbaa tokko kam jeeyyan yaa abbaa kiyya jeen anii kuni fuudha geetiin jiraana fuusisii jeen duuba jechuudha anii kun fuudha geetiin jiraana fuusisii jennaaniini beenuuti siin fuusisa aayilii dhalaan qabdu siyaasaa dhalaan qabdu beenuu barreessinaaf itti siyaasaa dhalaan qabdu beenuu barreessinaaf itti akkuma siyaasaa guddoo qabdan sanitti beekumsa guddaa rabbisin keessaa kaa'u beenuu siyaasaa dhalaa barreessiif itti duuba haya jee kee mujallada guututti kaa'i duuba mujallada meeqatti kaa'i mujalladni akkatti si cinaa guutamee ta'a jechuudha osoo deemuu kee daanyaa biyyaa dhaqe jechuudha mootii biyyaatti abbicha gurbaan siyaasaa dhalaa katamu jiru kun aboo jeen adii kun eessaraa deemte naaniini bar siyaasaa dhalaan qabduu katabee deemuu jiraan jeen siyaasaa dhalaan qabduun kitaabni kun guutuu nama siyaasuma dhalaati siyaasuma dhalaati jeen duuba akkasitti duuba ati nama jabaadha kottu jeen daanyi sinis bakka san rabbi sinaa geessima akkasitti duuba bakka ati kottu nama jabaadha hoggattaa jeeniiti teessise baxara hundatti kanneen waa hundatti itti godhee boo keessummeechis jabeessee jechuun keessummeechis ulii hangana inni imaltuu kute jaartiin isaa dhuftee gana jaartiin mootichaa booda isaa deemtannaniin an bar imaltuun deemu jira jeen maali kitaabni tullu kun jetteen bar siyaasaa dhalaatiin katabee deemu jira jeen duuba akkanaa jetteen isinis ati immoo dhugus kun guutuu siyaasuma dhalaa jetteen siyaasaa dhalaatiin katabee deemu jiraanii haya yoo akkas taate awwateen asuma inni eeggatteen duuba haatee bakkuttee mana dhayite gurbaaniin malmaana bareedaa isin leen akkasuma haatee daranuu bareeffattee dhidhiqateetti dhufte duuba tana isinii beeka garuu akkasitti dhiqateetti dhufte akkam jetteen anii kun jaarsi kiyya kun nama wajji rafuu hin danda'u waa takka hin danda'u arraan tana naayyametteen anumaa wajji taphachuu akkuma naa wajji taphadhooteen badiillee ittiin seennu anumaa wajji taphattetteen himi haya jeen gana kunis gawwaan kiyya wayii seenuu siyaasaan inni katabe tana eega haya jetteen qaadu haya jeen duuba amma gizaa fuutee gana ammaan tana bakka mana tokko jira achiin dhakkoo jetteen bakka gana haatee gizaa mana san dhayitu ulii keetiin mana silaayisisan hulaa baneetti dhaqee abbaa tol seenu asittiin sitti iyyamu narraa gabbaa jetteen duuba jechuudha haatee gurra lamaan qabattee iyyite gana gurbaan ichi gaggaba kute qa gaggaba gana maqaan abaleessitii gaggabame haatee diwli nyaataa fi bishaan fiddee bira keessee inni kun osoo nyaatti jiru feemee gaggabe narraa fuudhaa jetteen duuba siyaasaa isaanii garte siyaasaa teessan gartanii akka siyaasaa qabdan gadat akkasitti siyaasa sammuu rabbi isin yaakannu duuba beekumsaan rabbi isin yaakannu duuba akkasitti beekumsaan rabbi isin yaakannu maaliif namni beekumsa qabuu fi maaliif isaan kun siyaasa qabu malee beekumsa kana iddootti qabanii beekumsaan rabbi isin yaakannu beekumsaan rabbi isin yaakannu akkasitti siyaasaa dilee kana qabdanii yoo siyaasaatti isinirraa fuudhanii mujallada meeqaatti haamaan baanaan baan akkasitti isinis warra naamusa fi naamusa godhatee karaa deemu rabbi isin haa godhu osoo intalli dhalaa guutuu qajeelte ilmi dhiiraa qajeele akkasuma miti ilmi dhiiraa numa qajeela akkasitti watta kun duniyaa watta kun nisaa jan fitinaa dhalaatiif fedheeraa raasuudhaadha yan dubalaa isinii fitinaa isin firra beeytanii qaraatii qaroo qabdanii baana taratanii qaama keessan satirii irra gootanii deemuudha qabdanii keessaawuu shamarran keessaawuu osoo hawwan hin ta'in shamarran keenya faan sattaratee deemuudha qaba akkasuma miti ganaa sattaratanii yaatan kaa qullaan deemtanii qullaa yaatan kaa akkasitti warra sattaratee deemu rabbi sanaa godhu bar gurbaa tokkootu intala takkanii fudhiyatti dhaqe duuba
edoonuu intalti wantuma silaafi dibdu sanqa sanumaaniif diimeessitee gosa biraaf gootee deemti duuba kee isinni bareeddi jee gisaa fuudhu amma haanii gisaa fuudhee ammaan tanaa silaa aruusu deemu deeman qaamni guutuun gurraacha wasaa kana duuba awwayin sisee jee kee dhiisee bira deeme jechuudha laa rabbi akkana isin hin godhin ijoollee qaama keessan akkuma gaafa rabbiin duraan isin uume rabbi isin haa jiraachisa rabbi isin haa jiraachisa akkasuma rabbi isin haa godhu akkasuma rabbi isin haa godhu awwayin duuba akkana sisee yaa'u akkuma fuula kanaatiin sisee jeeti akkasitti isii san birraari'ee jechuudha rabbi akkana isin hin godhin akkasitti keessaa'uu shamarran keenya akkuma rabbiin uume akkuma rabbiin silaa bareechee uume san rabbi sana godhu rabbiin duroonuu bareechee isin kabajaan godhee isin uume jechuudha kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar rabbi subhanahu wa ta'ala gizee dubbatu an isin irra caalaa ummataa diyeetiin isin uume rabbiin subhanahu wa ta'ala irra caalaa ummataa maaliin taane hamtuurraa wal dhoorkine akkam gon toltu wala jijdaha sanini irra caalaa ummataa taatanii yaa rasul rabbi subhanahu wa ta'ala yogguu dubbatu warra irra caalaa ummataa ta'uu rabbi sinaa godhu wantaan karraabiif gootee irra badaa namaa ta'urra irra caalaa namaa taatee masgiida rabbii tol deemtee akkasitti qaceelu irraa jiraan maana akkasitti rabbi sinaa godhu maaliif waa takka seenaa tokko qofa dubbalee irraa bobbale dhiifama namootanii naaf godhanii waa takka bichaa dubbalee irraa bu'aa shamarran akka keessanii kana jechuudha haateeti intaltii takka intalaa beekisin sun dhalaa akka teessanii jechuudha dhaluma akka teessanitti waa diddibachuu feetu sani tasilaa karaarra ba'uu feetu akka sanii numa feete beekisin obsiteeti tarabbii keessatti obsitee maal taatee intalti suni ibaadaa rabbii qur'aana rabbii malee waa takka quban qabdu duuba isin nama rabbiiti ibaada qabdi duuba osoo haatee salaatee deemu jirtuuti gaddaaftichi gurbaan ka gaddaafaan himetanii kee dura gabbee yaa intalsiin jaaladhe jee qabe annan qabin jetteen naati ati na tuquun haraami nan tuquun jettanii duuba mee akkamittiin dura si fudhaje si jaaladheenii kuni gisaa inni akkana yoon akkam jetteen yoo guyyaa afurtam dhalaa kana rabbi sinaa godhu dhalaa kanatu hin feetanii rabbi sinaa godhu haatu yoo ati hanna feetu taate yoo hanna jaalatu taate guyyaa afurtam jechuu kan hin qadeessine masgiida rabbii galee salaatetteen guyyaa afurtam guutuu akkana namani jettanii sin amma aboon jettanii tattaa osoo dhufee akkana isin hin jettanii awwa taatee jettanii dhaabaa hin jettan dhaabaa ulii akkam jettanii salaata bakka afurtam guyyaa afurtam seenaatii guyyaa afurtam salaatetteen duuba akkasii kee gurbaan masgiida galee salaata isaatti seene duuba salaata isaa guyyaa afurtam guutuu kan takkaan qadeessin hegguma san xaaratee kan takkaan qadeessin salaata itti seene jechuun salaata itti fufe guyyaa afurtamman akkasii gisaa ga'u isaa dura beeku amma isiitu obboleessa yoo hojjette abdeemi ati dhatu kun haraami dhiisii yan intalan jechuudha isin akkasii jettanii nan tukin haraami na dhiisii jetten jeen jechuun gurbaa jaanii beekamma gurbaan sun qaceelee moo qaceele tanama qajeelchitu sinuma tanama jalliftu sinuma hasaaruma ba eegan tanama qajeelchitu sinuma ji tanama jalliftu sinuma ta gurbaa islaa yuunivarsiitii deemee barumsa fixatu hunda isini kamana deebisu jechuudha akkasitti maal jeen duuba gurbaan suni isin maal jetteen arraan tanan isetten ulii intalti sun ni booche jechuudha gurbaan akkas jennaaniin nan tuqin haraami jennaaniin ni booche duuba intalti boocheeti haatee gurbaa si dhiiftee abbaa si dheete kana gurbaa akkana kaniin akkana jeen sababaan akkana jeen irra qaceelee masgiida kan salaatan qadeemuun salaatee abbaa kiyya hoot beenisuma sayyaami jeen duuba abbaanis qabeenya horii kana tujjaara ajaa'ibaa kana isii malee nama biraan qabu akkasitti isii malee nama biraan qabu akkasii fuudhee kana akkam jeen duuba beenuu fidii hojjette jeen gurbaa sanis gurbaa san kee fuudhanii gisaa fidan hamyannaan kun kan jetteen akkasiin ni haali godhati qabeenyaa fi mana waan qabu hunda isaan lamaaniif kenne jechuudha akkana jechuudha dhalaa kana tana rabbi sinaa godhu dhalaa kana tana rabbi sinaa godhu akkasitti isin irra dheeradha akkasitti dhiifama akkasitti wallahi doomata kan isin godha akkasitti dhugaa kana rabbi sinaa godhu akka dhalaa tana rabbi sinaa godhu akka khadijaa rabbi sinaa godhu akkasitti sattaratanii deemu qoda isa rabbi sinaa godhu wabillahi tawfiq wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh